Akkam jirtan hordoftoota keenya kun qophii hariirooti. Qophii keenya kanaan daawwannaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed biyyoota Afrikaatti taasisan irratti xiyyeeffannaa hanga xumuraatti nu faana tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii xumuruun milkiin deebi'aniiru. Dhimma kana ilaalchuun deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaana waliin turtii taasifnee jirra. Ambaasaadder Burtukaan daawwannaan kun milkaa'inaan akka xumuramedha kan ibsa. Ministeerri muummee Dr. Abiy biyyoota sadii daawwatanii jiran daawwannaa dhiyoo kana deemaniini. Daawwannaan kun Itoophiyaa irraa ka'ee yookiin immoo baharraa ka'ee gara dhihaatti achumaanis gara kibba Afrikaatti kan deemee fi kan wal qabsiisedha. Ministeerri muummeen affeeramaniitti hojiidhaaf deemanii biyyoota keessoo biyyoota dhihaa kana baay'inaan naannawuma ollaatti fi biyyoota bahaatti kan xiyyeeffannaa goonee hojjennu of course ollarraa eegalla waan ta'eef gara dhihaa kana ammoo fi gara kibbaa kana baay'ee officially irra deddeebi'amee kan itti deemamu turre. Haa ta'uutii ministeerri muummeen erga gara aangootti dhufanii kaasee hoggantoonni adda addaa affeerraa do'ii dhiyeessanii fi ministeerri muummee keenyas deemaa turanii nammaa kanas do'ii affeerraa hojii kana keessaa isaan tokkodha. Biyyoota deeman kana hundatti biyyoota kanneenii fi biyya keenya walitti dhufeenya biyyootii as dura jiru caalmaan ol guddisuudhaaf marii adda addaa seektara adda addaa tiin walitti dhufeenya gochuudhaaf mariiwwan godhamanidha. Mariiwwan kunis baay'ee milkaawaa kan ta'anidha. Akkuma miidiyaadhaan hordoftanis biyyoota deeman kanneenitti keessaa biyyoota Giinii Konaakrii fi Riippaabilika Giinii fi Ikwaatooriyaal Giiniitti Itoophiyaanonni hin jiran jennellee kan yaanne baay'inaan bahanii kan simataa turanidha. Kunis waan adda taasisuudha jechuudha. Gara Afrikaa kibbaatti immoo akkuma imalaniin akkasumattis qophii adda addaa irratti hirmaachaa turanii ministeerri muummee Dr. Abiy yeroo torba affeeramanii yeroo torbaffaa irratti kan Afrikaa kibbaa affeerraa kana fudhatanii biyyoonni akka Giinii fi Ikwaatooriyaal Giinii xiqqaa fakkaatanus qabeenya guddaa waan qabaniif dinagdeen ummattoota biyyoota fayyadamaa taasisuuf walitti dhufeenyi murteessaa akka ta'edha ambaasaadder kan himan. Amma akkanatti olaalamu biyyoonni kun ji'oogiraafikaalii xinnoo nurraa hiiqanii jiran ollaan jedhamanii gama biraatiin ammoo baay'ina ummata isaanii solaalle xinnaa fakkaata. Akkuma sila jedhame biyyoonni kun immoo ofii isaanii keessatti wanta hedduu waan isaan irraa barachuu barbaannu jira jechuudha. Boba'aa sila jette sana fakkeenyaaf amma nuyi teknoolojii barbaanna kaampaaniiwwan achitti muuxannoo qabanis biyya kanatti dhufanii akka hojjetan barbaanna jechuudha. Gara West qofarraan osoo hin taane Afrikaa keessas dhufanii akka hojjetan hin barbaadama jechuudha. Kanaaf humna biyyoota sanii fayyadamu gaafan jedhu faayidaa gara lamaanii jechuudha. Irratti hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Gara aviyeeshiniinis akkuma sila jedhame sana piroofeshinaalota hedduu qabu isaanis warra baratan qabu waliin waltaanee waliin hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf faayidaa gama lamaanii qaba biyyoota kana waliinis waliin hojjechuu walitti dhufuun jedheen fudhadha. Kan Afrikaa kibbaa akkuma sila jedhame gara dinagdeetiinis gara turizimiitiin gara investimentiitiin gama teeletiin kaampaaniin lama akka dhufe asitti laalaa jiru odeeffannoo nan qaba. Akkasumas investoroonni hedduu lakkoofsan lakkaa'aman asitti investimentii gochaa jiru. Kana qofayyuu osoo hin taane faayidaa yookiin immoo intarastii lammii keenyas qabnaa jechuudha. Biyyoonni lama yeroo walitti dhufan faayidaa fi sababa adda addaa biyyoota lamaaniif ta'uuf keessaa qaba. Gama hawaasummaatiin, dinagdeetii fi siyaasatiin faayidaa irratti kan hundaa'edha.
biyyoonni lama kan walii galtee fi akkasumas walitti dhufeenya taasisan jechuudha. Seenaanis isa tokko ta'a. Garuu gama dinagdeetiin biyyoonni kun haa baay'ina lammii qaban uummata qabaniitiin haa xinnaatan malee garuu humna gurguddaa fi dinagdee ciccimaa qabu. Teknoolojii adda addaa muuxannoo adda addaa wal jijjiiruu bifa irratti danda'amu irratti waliin hojjechuun hin danda'ama. Akkasumas immoo keessahuu investimentiidhaan waliin hojjechuun hin danda'ama. Kanaaf lakkoofsi isaanii haa xiqqaatu malee humna guddaa kan qabanidha biyyoonni sunis waan ta'eef walitti dhufeenyi gama hedduun taasifamu faayidaa fuuldurattis qabu kan xiyyeeffatedha jechuudha. Ministeerri muummee Itoophiyaa kabaja guyyaa waggaa 108ffaa paartii koongirensii biyyaalessa Afrikaa kibbaa irratti argamaniiru. Paartiin badhaadhinaa guddina ardii Afrikaaf paartii koongirensii biyyaalessa Afrikaa kibbaa waliin murannoon kan hojjetu ta'us ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita kana mirkaneessaniiru jedhan Ambaasaadder Burtukaan. Dureen biyya tokko kan biyya san keessatti ayyaana san irratti kan affeeramu kabaja olaanaa duree yookiin hoggana qabu yookiin ministeera muummee haa ta'u yookiin immoo pirezidaantii haa ta'u kabaja guddaa kan qabu kan achirratti waggaa waggaan nama tokko affeeru yookiin immoo ministeera muummee tokko yookiin pirezidaantii tokko affeeru bakka guddaa kennamaaf jechuudha ayyaanni sun. Achirratti ministeerri muummee keenya argamanii haasaa taasisan kan adda godhu maalinni yeroo jalqabaatiif paartii keenya paartii badhaadhinaa erga hundaa'ee yeroo dhiyoo asii kaase yeroo jalqabaatiif paartii badhaadhinaa bakka bu'ee jedhanii paartii badhaadhinaa maqaadhaanii ofishaalii haasaa taasisan faayidaa guddaa qabachuu tokkoffaa paartii badhaadhinaa addunyaatti beeksisanii jechuudha. Maaliif haasafni isaan taasisan sun miidiyaa addunyaa adda addaatiin caqafamaa ture waan ta'eef. Lammaffaa haasafni achirratti taasisan seenaa biyyoonni lamaan yeroo dheeraaf qaban keessawuu qabsoo apartaayidii keessatti Nelson Mandela Itoophiyaan akka itti gargaartee fi akkaataa itti asitti amma paaspoortii kennuufitti kan gargaarte ta'uusaa achi keessatti ergaa guddaa dabarsa. Maaliif lammiin keenya yeroo ammaa biyya isaanii jiraatus akkaataadhuma sanii seenaa waan qabuuf gargaaramuu akka qabuu fi ulfaachuu akka qabu. Maaliif lammii isaanii Nelson Mandela fudhannee simannee bara rakkoo leenjisnee jirra gargaarree jirra yeroo jedhamu tokkoffaa qabsoo isaan apartaayidii irratti qabsaa'aa turan gargaaraa turuu keenya kana dabarsuudha. Lammaffaa lammiin keenya baqannaadhaan biyya isaanii jirus kabaja argate sanada ittiin jiraatu qabaachuu akka qabaatu ergaa kan itti dabarsanidha jechuudha. Inni sadaffaa akkuma duratti jedhe paartii badhaadhinaas achumaanis beekamtii yookiin immoo yeroo ammaa kanatti ergaa hundaa'ee kaasee ofishaalii biyya alaatti yeroon maqaan ol guddatee ka'u yeroo jalqabaa waan ta'eef ergaa guddaadha kan achi keessatti dabarsan jechuun hin danda'amu. Gama fayyaa fi turizimiin Afrikaan kibbaa muuxannoo cimaa qabdi. Dhimma kanarrattis waliin hojjechuuf waliigalteerra akka ga'amedha Ambaasaadder kan himan. Marii lamaanii godhame keessatti waliigaltee lama mallatteeffamee jira. MOU isa jedhamu sana jechuudha. Gara turizimii fi gara fayyaatiin jechuudha. Kan biraas kan mallattaa'uuf qophaa'an turan yeroodhaaf waan hin dhaqqabneef irra darbame malee faayidaan inni qabu faayidaa guddaadha. Maaliif Afrikaan kibbaa maqaadhaaf ji'oogiraafikaalii Afrikaa keessaa jiraattu malee biyya guddatteedha. Akkuma silamee beekamu dinagdeedhaanis akka Afrikaatti dinagdee lammaffaa jechuun hin danda'ama. Naayijeriyaatti aan yeroo tokko tokko wal jala darbus waan ta'eef dinagdee guddaa biyya qabdu biyya guddattee teekinooloojii gurguddaatu biyya sana keessa jira. Karaa daandiitiin, karaa teelekoomiitiin, karaa adda addaatiin muuxannoo wal jijjiiruu kan itti danda'amuu fi investimentii biyya sanii biyya kanatti
hawwachiisanii fiduu kan danda'amu seektara hedduutiin waliigaluu waliin hojjechuun kan danda'amudha. Kanaaf waliigalteen lamaan kun yeroodhaaf kan taasifame malee kana caalaas biyya Afrikaa kibbaa kana istiraatejikaalee akka waliin gara istiraatejik gargaaraatti yookiin walitti dhufeenyatti guddisuuf kan irratti walii galamedha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga garaangootti dhufanii kabajaaf mirga lammiilee eegsisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiru. Qaama kanaa kan ta'e lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiran waliin bal'inaan mari'atameera. Kan irrattis Ambaasaadder Burtukaan waan jedhan dhaggeeffannee walitti deebinu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Afrikaa kibbaa mootummaa Afrikaa kibbaa kan pirezidaantii isaaniitiin yeroo affeeraman yeroo torbaffaadhaatti accept godhan yookiin fudhatan. Affeerraa kana sababni isaas kan ture waa'ee lammii mirga lammii fi kabaja lammii kiyyarratti walii galle malee dhufee biyya keessan hin dawwadhu jedhaniiti kan kaasaa turan jechuudha. Akkuma walii galaatti olaallu mirga lammiilee fi kabaja lammiilee kabachiisuu irratti ministeerri muummee Dr. Abiy gaafa gara aangootti dhufan haasaa taasisan keessatti kan galchan haasaa taasisan keessatti kabaja lammii biyya alaa jiru lammii keenya eegsisuu irratti xiyyeeffannee hojjedha jedhanii turan haasaa isaanii keessatti. Isanitti aansee imaammata biyya alaa yookiin immoo imaammata walitti dhufeenya biyya alaa yookiin foreign policy fooyyessaa jirra. Fooyyessa san keessatti tokko kan of danda'ee gale lammiilee mirga lammiilee fi kabaja lammii keenya biyya alaatti eegsisuu kan jedhu of danda'e kan gal as dura imaammata biyya alaa keessa kan hin jirre akkuma sagantaatti garuu dhimmi alaa saganteeffatee sagantaa godhatee in fact poolisiin diaasporaa hin jira sadarkaa poolisii xinnaatti jechuudha. Dhimmi alaa hojjechaa tureera garuu sadarkaa foreign policy keessatti galee xiyyeeffannaa horatee akka hojjetamu tokko tarkaanfiin guddaan fudhatame isa. Itti aansee ministeerri muummee akkuma sagantaa biraa biyyoota lama walitti dhufeenya biyyoota lamaa keessatti affeeramanii deeman hunda dura dursanii of dandeessisanii lammii Itoophiyaa biyya alaa jiran haasofsiisuu xiyyeeffannaa godhatanii hojjechaa turan waggaa tokko darbe kana keessatti akkuma yaadatamu Ameerikaatti magaalota sadii Washington, Minnesota, Minneapolis fi Los Angelesitti waltajjii gurguddaatu qophaa'ee ture. Yeroo jalqabaatiif itti aansee Awurooppaatti immoo akkanuma sagantuma kanaaf jedhanii jechuudha. Cinaatti qabatanii osoo hin taane direct kana karoorfatanii Frankfurt irratti akkanuma waltajjii guddaatu ture barreen gaddaa. Afrikaatti immoo kun yeroo jalqabaate jechuudha. Biyya deeman hundatti lammii Itoophiyaa kan hidhamanis kan dhukkubsatanis gaafachaa dowwachaa haasofsiisanii kan hiiksisanii fudhanii galanis jira. Garuu bal'inaan waltajjii guddaa especially bakka baqattoonni itti baay'atan akka duratti jedhametti biyyoota ollaas yeroo deeman gruuppii xixinnaa ta'u malee argachaa turanii jiran. Garuu bal'inaan qophii guddaan taasifamee bakka baqattoonni lammii keenya jiranitti waltajjiin guddaa yeroo qophaa'u sadarkaa Afrikaatti kan Afrikaa kibbaa sun isa guddaadha. Achirratti marii biyyoota lamaanii yeroo taasisan dura guddaa godhanii kan kaasan kabaja lammiilee keenya kibba Afrikaa jiran akka kabajamu mirgi isaanii akka hin sarbamne akka hin ajjeefamne hidhamuu akka hin qabne jala muraniitti kan kaasaa turanii sana qofas miti lammiin keenya hojjetee bulaadha waan ta'eef naamusa qaba waan ta'eef lammii keessan akkuma kabajanitti lammiin keenya kabajamuu qaba hojjetanii kan jiraatan yoo ta'e immoo akka hojjechuu danda'an haalli mijaa'uu qaba jedhanii kaasaa turanii kana qofas miti egaa lammiin baqatarra jiru biyya jiru sanatti kabajan argata akkuma beekame akkuma sila jedhame keessoo Afrikaa kibbaatti ajjeefamuun reebamuun zarafamuun waan hedduu jira waan ta'eef
kuni seriously kaasan jechuudha. Prime Ministeriin keenya gara Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosanis lammiin Itoophiyaa kabaja akka qaban hojjetanii bulaa akka ta'an rageessanii jiran. Haa ta'uti kan ammoo sirreessuuf waan Ministeerri muummee keenya gaafatan kana sirreessuuf waadaa galanii jiranii. Waadaa galuu qofa miti karaa bakka bu'oota isaanii karaa embaasii keenya mizeessanii haasofsiisuuf waadaa galan. Kun bu'aa guddaadha. Maaliif baqataa biyya tokko jiru hoogganaan yookiin immoo dureen biyya sana bulchu nan dubbisa lammii kee jedhee waadaa galuun waan guddaadha. So tarkaanfii guddaadha kun. Lammaffaa waltajjii sanarratti ergaan dabarsameef Ministeerri muummee keenya dabarsan lammiilee keenya Afrikaa Kibbaa qofa jiran miti baqattoota biyya biraa jiraniifis abdii guddaa kan kaa'edha jechuudha. Kabaja guddaas kan kenneef. Amma itti aanee koreen hundaa koreen gama lamaan hundaa'e gara mootummaa Afrikaa Kibbaatii fi gama keenya karaa embaasiitiin hundaa'e koreen dhimma kana laalu akka hundaa'u dureen lamaan walii galanii jira waan ta'eef kun bu'aa guddaadha. Ani yeroo dheeraa as jechuun ammaan dhimma alaa argan galee waggaa 16 qote. Waggaa kanneen keessatti lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiran asitti biyya keessatti waltajjiin adda addaa qophaa'ee mariin ministeera Prime Ministeroota as dura jira waliin akka wal argan taasifamaa ture. Garuu yeroo jalqabaatiif lammii kiyyaan barbaada jedhee Prime Ministerii bakka lammiin isaa jirutti deemee haasofsiisu qaaman taa'ee waliin mari'atu dhaggeeffatu furmaata kennu yeroo jalqabaati jechuudha. Kun waan guddaadha. Dhimmi lammii kiyyaa nagalcha jedhee dursa kenne. Amma yeroo tokko biyyoota waliin yeroo mata duree mari'annu dursinee as dura kan baratame jechuudha. Dhimma bilateral yookiin investimentii yookiin siyaasaa yookiin turizimii yookiin maal ta'asaa. Prime Minister keenya garuu yeroo amma biyya deeman dura kan kaasan mirgaa fi kabaja lammii isaaniiti kan dursa kennaniif jechuudha. So kuni lammiilee keenya biyya alaa jiraniif kabajaa fi mirga isaanii eegsisuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Kun waan salphaa miti jechuudha. Jijjiirama guddaadhas jedheen fudhadha. Achitti yeroo haasa'an mooshinii isaanii qabachuu kan dadhaban maaliif bakka baqannaa jiranitti Ministeera muummee yeroo argan abdii guddaa fi mooshinii guddaa keessa kan galan ta'uu isaati kan argin lammiileen keenya jechuudha. Waan ta'eef kuni waan guddaadha. Mirga lammii eegsisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Waan ta'eef kuni ani bu'aa gaariitti argame adeemsa yookiin immoo doo'ii taasifame sana keessatti jechuun hin danda'ama. Kana qofas miti warra as dura waliin dubbisnee waliin agarree wal gaarreeffatan tokko ta'anii waltajjii kanarratti mata dureen waltajjichaayyuu tokko taanee gara badhaadhinaatti waliin taanee gara badhaadhinaatti kan jedhu ture waan ta'eef isuma kan mul'isu ta'e jechuudha. Sabaaf sablammiin Afrikaa Kibbaa jiran hundi kan waliin feene kan as dura waliin ittiin dhufne tokko ta'anii iddoo sanatti kan argaman waan ta'eef Ministeerri muummeenis kanuma gorsan tokko ta'ati jiruu keessa fooyyessuuf hojjedhaa jedhanii gorsaa turan jechuudha. Erga Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii fudhatamni Itoophiyaan biyyootaa fi dhaabbilee addunyaarraa qabdus dabalee jira jedhan Ambaasaadder Burtukaan. Dippiloomaasiitiin bu'aan dhufe guddaadha. Hammana jedhamee lakkaa'uun nama rakkisa. Tokkoffaa kabaja. Dippiloomaasii keessatti kan Ministeerri muummee yookiin Pirezidaantiin yoo kabaja hin qabaatin biyyi kabaja hin qabaatu. Dippiloomaasiin balballi namaa hin banamu jechuudha. Ambaasaadera ta'ee argeeraanis waan ta'eef. So amma tarkaanfii jijjiirama Ministeerri muummee Dr. Abiy biyya keessatti gama hundaan fidaa jiran
addunyaatti waan mul'ataa dhufeef kabaja guddaa argatan jechuudha. Yoo isaan kabaja guddaa argatan dippiloomaasii keessatti dhageettii qabaatte jechuudha biyyi takka kabaja argatte. Yoo biyyi kabaja argatte lammiinis kabaja argata. So faayidaa hedduu qaba jechuudha. Amma biyya kamiifiyyuu beellamni gaafatamee ambaasaaddaroonni keenya beellama gaafatanii isaan dhaban hin jiru jechuudha. Balballi banaan maaliif jijjiirama biyya keessatti dhufaa jiru. Akkasumas dippiloomaasii keessatti gaheen ministeerri muummee keenya taphachaa jiru. Afrikaa baha Afrikaatti haa ta'u multilateral wanna irratti haa ta'u regional organization irratti haa ta'u dhageettiin ministeerri muummee keenya argachaa dhufa. Akkasumas keessahuu yeroo gabaabaa keessatti ministeera muummee yookiin duree gara aangootti dhufee yeroo gabaabaa keessatti noobeelii addunyaa badhaafame keessaa isa jalqabaati jedheen fudhadha. Kun ammoo daraan biyya keenya ol kaase dippiloomaasii keenya ol kaase jechuudha. Warri siyaasanis dinagdeedhaanis walitti dhufeenya qaban gara adda addaatiin gargaarsa biyya keenyaaf godhan including World Bank fudhadhu IMF fudhadhu dur beellama yeroo dheeratiin ture kan argaman yeroo tokko namaayyuun argaman. Amma yeroo Ameerikaa deemne diaspora dubbisu yeroo deemne yeroo gabaabaa keessatti nu dubbisu malee jedhanii hooggantoota World Bank yeroo mari'achiisnutti direct gaaffii kana nu gargaartamu nu gargaaru jennaan no precondition hal dureen isaan kaan jiru isin gargaara. Kun kabaja prime minister keenya biyyatti keenya kennaniif rakan ka'e. Daqiiqaa 30 keessatti achi baanee IMF'n mijaawee walgahiin ji'a meeqatti fi waggaatti kan warri argaman jechuudha beellamaan hooggantoota IMF argatan. Maaloo argadha jedhanii gaafatan jechuudha. Sila nutu gaafata. Kuni maal mul'isa kabaja fi ulfina prime ministerin jijjiirama biyya keessatti fidee fi nuti biyya keessa qofatti miti sadarkaa dippiloomaasii keessatti fideen kabaja argattee jirti biyya keenya keessatti. Jijjiirama gama hundaan dhoksuu hin dandeenye addunyaan beeke. Kabaja dhoksuu hin dandeenye addunyaan beeketu biyya keenyatti biyya keenyaaf dhufe jechuun hin danda'amu. Waan ta'eef sirriitti beeku. Sirriitti beeku jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe humna dhiibbaa uumu positive jechuudha. Prime Ministerin keenya qabu addunyaan hubattee jirti. Waan ta'eef wanta dhokataa miti jechuudha. Kanaaf amma bakka hundatti wanti Prime Ministerin keenya gaafatanii biyya kamiyyuu haa deemanii lakki jedhaman hin jiru. Isa duraan bilateraalii irratti mari'atanii deemamee turamee waggaa meeqa fudhatu gaafatanii jennaan hin dhaban. Kanaaf jijjiirama guddaadha kan argaa jirru dippiloomaasii keessatti wanni isaan fidaa dhufan. Biyyi kabaja yoo argatte immoo development partners warra jedhaman kunniin hundi karra isaanii waan banataniif akka salphaatti biyyi keenya humna biyya keessatti qabnu walitti homegrown economy keenya karaa itti gargaaruu dandeenyutti karra kan banu argaas jirra mooyyuu waggaa tokko keessatti waggaa meeqa kadhatame kan hin argamne gargaarsa misooma argachaa turan jiran waan ta'eef jechuudha. In kind meeshaadhaan maalidhaan osoo hin taane qarshii qofaan kan direct precondition tokko malee gargaarsaan liqaadhaan maalidhaan argatamaa jira waan ta'eef economy keenya irratti bu'aa guddaa kan qabu dinagdee keenya irratti kan hojjechaa jiran jechuudha gama dippiloomaasii. Ministeerri dhimma alaas riiformii geggeesseen sadarkaa fudhatamummaan dippiloomaasii Itoophiyaa irra ga'een kan wal madaalu humna namaa akka guuttate siman. Riiformiin akka waliigalaa biyyattii keessatti waggaa lamaan darbe almost amma waggaa lama guutuuf jenna
taasifame keessatti yaa'u ministeerri dhimma alaa keenya yookiin haajaa alaa keenyas isa tokko achi keessatti jijjiiramni adda addaa taasifamee jira. Structure jijjiirurraa kaasee hamma humna namaa akkaataa itti deploy goon imbaasiiwwanitti kaasee akkasumas xiyyeeffannaa biyya ollaarratti goonee hojjennurraa kaasee riifoormii adda addaatu gaggeeffamaa ture. Akkuma sila ibsetti imaammanni walitti dhufeenya biyya alaa yookiin foreign policy keenyas fooyya'insi akka taasifamu kan taasifame keessaa riifoormii kanarratti kan hundaa'edha jechuudha. Tokkoffaa riifoormii yeroo jennu structurally ijaarsa fooyyessuudha. Lammaffaa akkaataadhuma ijaarsa fooyyessaniin humna lamaa keenya imbaasiiwwan 46 fi qonsilaa 15 qabna. Walumaa gala gara 45-46 qabna. Imbaasiiwwan walitti ida'amu gara 60 geenya jira jechuudha. Amma yeroo ammaa kana hojiiwwan dippiloomaasii biyya alaatti hojjetaman kanneen hunda riifoormii kana keessa galee xiyyeeffannaan hojii dippiloomaasii keenyas biyyoota olaarratti akka xiyyeeffatuu fi riifoormiin nuti hojjennu structure kaasee hanga humna namaa deploy gochuu irrattis riifoormiin taasifame jira jechuudha. Achi keessatti wanta hedduutu hojjetame jechuudha. Irra deebinee humna namaas bittinneessinee akkaataa isaan itti hojjetan kan hojjetamedha jechuudha. Waan ta'eef riifoormii jalqabamee jira, including professionalism guddisuu humna argatanii dippiloomaasii sadarkaa amma irra geenye kana faana fiiguu humna fiiguu danda'u. Humna xiyyeeffannaa guddinaa fi kabaja biyyattii irratti faayidaa biyyattii irratti xiyyeeffatee jijjiirama kana waliin tarkaanfatee hojjetu uumuu irratti waan bal'aa hojjechaa jirra. Eegaatiin hordoftoota keenyaa qophiin hariiroo har'aaf qabanne kanumaan xumuramee jira. Ogeeyyii istiidiyoo daayireektara Tafarraa Gurmeessaa fi kaameeraan Burtukaan Balaachoo dabalachuun qophicha kan isiniif dhiyeesse ana Kaaluu Baqqalaati. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.